Akkam jirtu daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan OBN International. OBN International guyyaa har'aa keessummoota isiniif qabatee dhiyaatee jira. Keessummoonni keenya miseensota waldaa Sikkoo Mandoo Minisootaati. Haala biyyaa irratti wajjin mari'annaa hanga xumuraatti waliin turan afeerraa keenya. Miseensota waldaa Sikkoo Mandoo Minisoota Studio OBN International kan Minisoota jirutti baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eeddan. Isinis baga nagaan nu eeddan. Maqaa keessan beeksisumoo Humaayimuu keessa wayya? Rakkoon qabu. Ani maqaan kiyya Nugusee Bokii jedhama. Nama falmataa badhaasoo jedhama. Galatooma baga nagaan dhuftanii keessumatti haala biyya keessa deemaa jiru irratti mari'achuudhaaf gara kanatti isin afeerree biyya keessa rakkoo garaagaraatu jira torban darbe kana. Keessumatti badii ga'een gara namoota hedduutu lubbuun darbee kaan immoo madaaniitu mana yaalaatti jiru. Haala biyya keessa jiru akkamittiin agartan obbo Nugusee irraa jalqabnu. Hayyee galatooma haala biyya keessatti yeroo ammaa deemu kana duraan dursee maatii ilmaan isaanii dhaban yookaan amma warra lubbuun isaan dabarte Rabbi lubbuu isaanii nama jaynataa haa godhu maatii isaanii ammoo Rabbi jajjabeenna isaanii haa kennuu jenna. Itti aansinee ammoo ummanni Oromoo qabsoo waggaa dheeraa kan godheef nagaan bahee nagaan galuuf nagaan dalagatee nagaan jiraachuuf qabsoo Oromoo kana geggeesse. Qabsoo kana keessatti ammoo jijjiiramni amma dhufe kun hafuura nu baafachiisee bakka amma jirru kanaa kaanee bakka barbaannu geenna jedhee yaada. Haalli torbaan kana ga'e kun ammoo haala hedduu nama yaachisuu fi hedduu nama gaddisiisu ta'eet nutti dhagaamee jira. Rakkoon kun nageenni gaafa jiru waa'een nagaa hedduu namatti mul'atu. Gaafa nageenni bade ammoo haala adda jiru kanaayyuu deebanii argachuun hedduu nama rakkisa nama yaachisa. Kanaafu rakkoo biyya teenna keessatti gale kana karaa nagaatiin mari'iin waliin dubbachuuf garaagarummaa yaadaa akkuma jirutti ta'ee wal obsanii wal danda'anii waliin qaxxaamuruun waliin ce'uun bilchina guddaadha jedhee yaada. Anillee duraan dursee wanni jechuu barbaadu uummata biyya keenyaa keessatti rakkinni kun dhaqqabee fi warri maatii ijoollee dhabanii yookiin fira fi dhaban Rabbi isin haa jabeessu jedha. Nuti akka uummata Oromootitti warra diyaaspooraa keessa jirrutti dhibeen isin keessa jirtuu fi gadda akka nutti dhagame beeksisuu barbaadna. Rabbi isin haa jajjabeessu jedha jechuu. Itti aansee yeroo amma haalli amma biyya keessa jiru akkuma hundi keenya argine baay'ee nama yaachisa. Wanni nama yaachisuuf illee namni haga ammaatitti riippoortiin dhufaa jiru nama 67tu du'e jedhanii namni 200 olii madaa'ee riippoortii jedhutu dhufaa jira. So kuni waan baay'ee nama yaachisuu fi wanni ani jechuu barbaadu yeroo ammaa kana keessatti yeroo intarneetiin addunyaa irra faca'ee jiru kanatti informationiin dafeetiin waan faca'uuf kanaafuu addaan obsaa fi haalaan addaan baafannee wal dhageennee suuta heeraan deemuu danda'uu qabna. Walii obsuu danda'uu qabna. Warri abbaa gadaa ijoollee fi dargaggeessaa akkasumas shamarran illee dabalatee waan kana taa'anii mariidhaan haala kan akka hiikan abdii guddaa qabaa jechuudha. Galatoomii obbo Nugusee biyya sana keessatti jijjiiramni dhufee waggaa tokkoo fi 5 amma uummanni Oromoo waggaa dheeraadhaaf akkuma isin sila kaastan qabsoo garaagaraa keessa ga'ee amma immoo yeroo itti sila tokkummaadhaan waliin deemanii gara tokkotti deemuudhaaf jedhan kanatti rakkoon sun ga'uun dhiibbaa hammamii qaba jettanii yaaddu isin? Ilmaan Oromoo waggootii sadiin darban keessatti qeerroo fi qarree 5,000 ol lubbuu itti dhabneerra. Lubbuun ilmaan Oromoo sun wanti wareegamteef nagaa fi tasgabbii dimokiraasii haqaa biyya san keessatti uumuuf lubbuu san itti gabbarre.
warroonni amma aangoo gubbaa jiranis karaan kaleessa itti deemaa turre sun sirrii miti gaafii ummataa dhaga'aa fedhii ummataa eegaa bakka amma jiru kanaa qaxxaamurree bakka nageenni hunda kennaafuu amansiisaa ta'e geenna jedhanii nutti himan. Ummanni Oromoo biyya keessaaf biyya alaatis kana fudhatee deemaati turre. Yeroo ammaa kana keessa diqqoo haalli sun waan jijjiirame fakkaata. Rakkoon kun yoo jijjiiramnis jiraate, yoo garaagarummaa yaadaatis jiraate, yeroo ammaa kana keessatti lubbuu nama tokkollee itti dhabuu hin barbaannu. Wareegama lubbuu tokkollee kafaluu hin barbaannu. Bulchiinsa mootummaa Itoophiyaa yeroo ammaatti qabatee kan deemaa ilma Oromooti. Yoo garaagarummaa yaadaatis jiraate, yaada kana mari'iin waliin dubbachuun, waliin mari'achuun, yeroo walii kennuun keessa qaxxaamurree lufuutu nurra jiraata. Yeroo kana keessatti gaafa ilmaan Oromoo wal afaan deeban kan bu'aa argatu alagaadha malee Oromoo miti. Yeroon kun yeroo xiiqii itti walii qabatan yookaan morka itti walii qabatan keessaa miti. Filannoon ji'a 8tu hafee jedhamee nutti himama. Yeroo kana keessa yeroo filannoon karaa nagaatiin walirraa aangoon fudhachuun danda'amu kana keessatti hammeenna biraa keessa Oromoon seenuun baay'ee qaanii guddaadha. Kana waan ta'eef rakkoon adda galte tun hedduu nu gaddisiiftee jirti, hedduu nu yaachiftee jirti akka ummata Oromoo nama Oromoo biyya Oromaa jiru keessatti. Rakkoo kana furmaata itti barbaaduun dirqama Oromoota hundaati. Ebalu uduun jedhin dirqama hunda kennaatti. Namni martinuu qooda mataa isaa fudhatee rakkoo kana keessaa ba'uuf waan ofii danda'u qooda kennuu qaba. Kana keessatti abbootiin gadaa, abbootiin amantii, jaarsoliin biyya, qeerroof qarreen qaama dhimmi ilaalu kana wajjiin mari'atanii furmaata kana fiduun dirqama hunda Oromootii fi warra biyya san keessatti nagaa waliin jiraanna jedhu hundaati. Yeroo ammaa kana keessatti warroonni nagaa kana booressuu barbaadan jijjiirama adda dhufe kana warri hin barbaanne gara hammeenna biraatti jijjiiree jeequmsa kanaan bu'aa argachuu warri barbaadan jira. Kanaaf ka abbootiin gadaatii fi abbootiin amantii hayyoonni biyya rakkoo kana xiinxallanii waan adda gale kana uduu hin ta'in waan bareeda waan abdii nuuf qabu waan boruu ufafotti yaadaa rakkoo kana keessaa ba'uuf bilchinaan obsaan gorsaan wal danda'uuf keessaa ba'uuf qophaa'utu isaan irra jira jedhee yaada. Ati dargaggoodha falmataa akka dargaggootti gaaffii rakkoo ka'e sanaaf dargaggoonni keenya daandiitti ba'anii daandiitti gaafa ba'amu immoo qaamni silumayyuu Oromoo walitti buusuu barbaadu gama amantiitiif gama garagaraatiin yeroonni ijoollee keenya yookaan immoo dargaggoo keenya gara hammeenyaatti oofanii rakkoon mudate sun jira. Sana akkamittiin dura dhaabbachuu hin danda'ama? Yoo uummanni keenya carraa waliigaltee irratti yookiin waliin ta'anii marii irratti yoo furuu hin dandeenye diinni karaa argatee waan kana keessa seeneetiin jeequmsa kaasaatiin jira. Akkuma amma argaatiin jirru fataalitii nama yookiin du'iinsi biyya keessaa riippoortii ta'aa jiru irra guddinaan ka'a. Namni diinonni biyya san uummata keenya akka tokko hin taane warri barbaadan jidduu seeneetiin nama baay'ee miidhee waan jedhu riippoortii waan jiraa jiruu fi kanaafuu karaan kana itti dhaabuu dandeenyuuni Oromoon dhuga namni kamiyyuu uummanni guddaan miliyoona 40 ol ta'u kuni walii gala jetteetiin akka tokko deema jetteetiin amanuu dandeettu. Namni garaagarummaa qaba, amantaa adda addaa qaba yookiin yaada tokkoon namni hundi akka tokko deemuu danda'u jechuudha. Yaada tokkoon illee deemuu hin qabnu. Baggaruu wanni ta'uu qabu uummanni Oromoo ajendaa itti walii galu qabaachuu qaba. Ajendaa biyya kana amma walaalteetiin jenne biyya amma keessa jiru kana tokko wanni isaan itti walii galan waa baay'eedha. Baggaruu akkasuma guddinaan illee wanni isaan itti waliin hin galle baay'eetu jira jechuudha. Tokko waliitti galuu isaanii biyyummaa isaanii irratti walii galan. Nutis akka uummata keenyaatitti nageenyaa fi yookiin biyyummaa Oromummaa keessatti adantaa Oromoo irratti walii galtee qabaachuu qabnaa jechuudha. Walii galtee yoo qabaanne rakkoo bakka buqqa'u kana yoo uummanni keenya barataan warri beekaan abbaan gadaa walitti dhufanii mari'atanii
waan kana hoo dibeetiidhaan furuu ni danda'ama. Lubbuun ilma namaa akkan bilaashuma lafatti baduu hin barbaachisu. Kanaafuu tokkummaa keenya jabeessitu kan furmaata nu ta'a jedheetiin amanaan. Badiisi qaqqabe irra guddaansaa qaama miidiyaaleen garaagaraa gabaasaa jiru miidiyaaleen addunyaa amma kan isaan jechaa jiran hedduunsaa namatu dhuunfaadhaan walitti bu'iinsa namootaatiin namni baay'een lubbuun darbeera. San immoo kan agarsiisu silumayyuu Oromiyaa keessatti rakkoon akka ga'uuf qaamni qophaa'ee jiru waan jiru fakkaata. San akkamittiin dura dhaabachuu hin danda'ama akka uummanni yookaan immoo dargaggoon keenyas? An akka nama tokkootti miira na keessa jiru gadi qabee akka jaarsa biyyaatti dubbadha. Yeroon miira keessa galtee aartee dubbattuu fi yeroon akka jaarsaatti akka hawaasaatti dubbattu adda adda. Lubbuu 5,000 qeerroof qarree Oromoo tana duratti dhabneerra. Addas deebee yeroo namni du'u miirri uummanni Oromoo qabu haalaan hammaataadha. Amma yeroo as taa'ee du'u akkasitti hin dubbadhu. Akkitti dubbadhu akka jaarsaatti. Lolli adda ta'e tun jijjiiramee boru gara nagaatti jijjiiramuu danda'a. Lolli boora'insi nageenya eenyullee bu'aa tokko hin fidu. Amantiin biyya san keessa amantii sadiitu jira. Amantiin gosa sadii haa jiraatu malee biyya tokkotti qabna. Biyya tokkotti qabnu kana keessatti haalli gara amantii deemu kunis hammeenna guddaa ka keessaan baanetti nu geessu waan danda'uuf warri amantii adda addaa hordofu marti isaatuyyuu amantii ofii walii kabajee nagaa waliin jiraachuu ofii ofitti himuu qaba. Biyya san keessatti sabaaf sablammoota 80f achii oltu jira. Sabaaf sablammoonni achii ol jiru kun marti isaatuyyuu biyya tokkotti Itoophiyaa jedhamtu waliin qaba. Sabummaa adda addaa qabna malee biyya tokkotti qabna. Biyya tokkotti tana keessatti wanti wal wajjin nu jiraachisuu danda'u nagaa. Nagaa kanaaf hundi keenya dursa kennuu qaba. Waan kaleessa ta'e yaada ta'a adda wal hammeessuun nurra hin jiraatu. Waan darbe sanis hin deebifna jedhanii yaaduun gowwummaa jaarraan 21ffaa gatee biraa deeme ta'a. Kanaafuu biyya takka ta mara kennaafuu qixa taate ta wal qixa nu horattu ta wal qixa keessatti barannee keessatti dalagannee keessatti jiraachuu danda'u uumachuuf waan darbe dhiifne waan adda jiru kana jabeeffataa waan hunda keenya gammachiisu wal wajjiin itti jiraannu gara fuulduraatti hawwaa wal wajjiin deemuun furmaata hunduma kennaaf ta'uu qaba. Kanaaf waan adda olola adda addaa ka bakkee adda addaatiif haala adda addaatiin hawaasa maraa keessa ga'u kana dhiifne nageenni mara kennaafuu barbaachisaadha. Guddina biyyaatiif misooma biyyaa fiduuf hiyyummaa keessaa ba'uuf nageenni murteessaadha. Aangoon siyaasaa karaa nagaatiin wal dorgomanii ka wal irraa fudhatan ta'a. Sirni gadaa Oromoollee kana ajaja. Keessattuu yeroo ammaa ilmi Oromoo tokko mootummaa Itoophiyaa qabatee deemuun kana keessatti wal hammeessuun qaanii guddaadha Oromoo irratti. Hoogganni guddichi Oromoo qabee deemu kanas Oromoon maal yaada, Oromoon maal barbaada jedhee ofittis himee orma biraattis himee nagaa sabaaf sablammoota biyya sanii karaa mijeessuu danda'u qajeelchuu danda'u irratti hojjechuun dirqama isaa ta'a. Keessattuyyuu waa'ee humna ittisa biyyaati. Humni ittisa biyyaa ka mootummaati. Mootummaan hin dhufa, mootummaan hin dabra. Humni ittisa biyyaa irree ummata biyya san hundaati. Gaafa rakkoon tokko gale humni ittisa biyyaa kun nagaa ummata isaa eeguu, boora'insa nagaa ittisuu, rakkoo ummataa uduu dhagaan darbin uduu lubbuun baasin yoo yaada qabaate akka yaada ibsatu hiree kennuu fi akkanaan nagaa buusuun danda'ama. Lubbuu namaa ajjeesuu fi gaaga'ama geessuun nagaa abadan fiduu hin danda'u. Kanaaf humni nagaa eegdota biyyaallee kan Oromiyaallee ka federaalaallee marti isaatuyyuu karaa miidhaa ummata irra hin geennetti nagaa biyyaa eegaa ummannis yoo waa dubbachuu barbaades waa jedhu hafuura baafachiisaa yoo jedhan nageenni karaa kanuu dhufuu danda'a. Ummanni yeroo aare tokko ka jarjarutu keessa jira. Tokko ka balaa dalaguuf deemutu keessa jira. Tokko ka nagaa barbaadutu keessa jira. Wanta kana hunda isaa bifaan laalanii adda baasuu hin danda'an. Kanaafuu haalli hammeenni adda uumame kun boru gara nagaatti jijjiiramuu waan danda'uuf wal gorsaa
walii obsaa walii dhossaa wal kabajanii waliin deemanii nagaa silaa biyyi guutuun ummanni Itoophiyaa barbaadu san guututti geessuuf karaan silaa nu baasu karaa kanarra yoo deemne nageenni dhufuu danda'a. Warroonni jeequmsa keessaa bu'aa argatan ka dhimma sabaa kaasan ka dhimma amantii kaasan kunniin warra bu'aa addaa barbaadachuuf deemu. Kanaafuu ummanni Itoophiyaa hundumti isaa wanti yaaduu qabu nageenni nu hundaafuu qoricha, nu hundaafuu dawaadha, nu hundaafuu furmaata jedhee yaadee rakkoo kana keessa ba'uuf marti isaatu ollaa isaatti, ganda isaatti, fira isaatti, lammii isaa wajjin nagaa buusuun furmaata akka ta'e beede kana walitti meetiin kanaan ce'uu danda'u isarra jiraata. Mootummaan kophaa isaatti nagaa eegeeti qaxxaamursiisuu hin danda'u. Kanaaf hundi isaa akkanatti wal gargaareetiin rakkoo kana keessaa wal baasuu fi nagaa barbaannuu fi misoomaaf jijjiirama barbaannutti akka geenyu marti isaatu gahee mataa isaa ba'uu qaba jedhee yaada. Namoonni miidhamanii fi namoonni madaa'an kan lubbuun darbee jira amma Oromiyaa keessatti namoota baay'eedha kan hedduu nama gaddisiisudha. Namoonni badii sana geessisan qaama kamiin yoo ta'u seeratti dhiyaatanii olaantummaan seera biyya sana keessatti akka kabajamuuf maaltu ta'uu qaba jettati? Tokko dhugaadha heerri bakka kamittiyyuu namni heeraan jiraachuu qaba, heerri kabajamuus qaballeedha. Heera bakka heeraa sanitti illee I think amma yeroo ammaa kana wanni deemaatiin jiru ummanni keenya waliigaltee barbaachisa. Waliigaltee illee barbaachisa. Waliigalteen kun akkamitti dhufa jetteeti yoo ilaalte marii guddaa barbaachisa. Amma biyya kanatti yoo ilaalle warra beekamtootaatti wal ga'ee dubbii eegala. Waliin marii eegala, mariin gatti eegaluu danda'u bakka yuunivarsiitiitti eegala, kolleejitti eegala, mana keessatti eegala, charchitti eegala, masgiidatti eegala jechuudha. Kanaafuu uummanni keenya ammallee waan barbaadu argateetiin jira. Deebi'ee ammallee ajendaan keenya garuu achi hin geenne jedhee shakkii qabantu jira jechuudha. Ammas carraan kun warrabshaan kun waan ka'ee jiruuf yeroo hundaayyuu wanni tokko rakkoon tokko dhuumatu carraa sii kenna waan hin godhin san qajeelchuufi jechuudha. Yeroon kun amma yeroo akka ummata biyya sana deemsisaa jirutti akka ummata guddaatitti ummanni keenya waliin gattaa'ee waliin mari'atee maal hagam geennee jira hagam deemuu dandeenya jedheetiin marii guddaa barbaachisaa. Saniin booda immoo jijjiiramni hoo dhufu gubbaarraa gad dhufuu hin qabu, jalarraa ol dhufuu qaba jedheetiin amanaa jechuudha. Jalarraa ol dhufuu qaba hoo jedhu dargaggeessi keessa jiraachuu qaba, shamarran keessa jiraachuu qabdi. Ummanni hundinuu itti eda'amee akkamitti ajandaa keenya of adeemsifna kan jedhu kana fasiliteetii environmentii godhaniitiin waliin sossa'uun nu barbaachisa. Amma yeroo kanatti marii guddatu barbaachisa. Mariin guddaan barbaachisa. Ummanni keenya gaafa itti walii galee heera kabachiisuun mootummaa bichaarra ta'uu qabu. Ummanni hundinuu walitti dhufee heera biyya sanii fi heera isteetaallee kabachiisuu hundinuu dirqamarraa qabanii jechuudha. Obbo Gosi. Baay'ee gaarii. Jeequmsi tokko yeroo biyya keessatti qabu sababii adda addaa qabaata. Jijjiiramni kun haga dhufee gara waggaa tokkoo ji'a 6 haga 8 eegeeti jira. Keessatti uummanni Oromoo gaafii gugurdaa qaba. Gaafiin gugurdaa gaafii afaan Oromoo, gaafii dhimma Finfinnee, gaafii ilmaan Oromoo humna alagaatiin dhaamanii ajjeefaman, gaafii lafaa kanneen qaba. Gaafiin kunniin ka ummanni Oromoo nuu deeba jedhee eegaaru. Gaafiin kunniin haga sila ummanni Oromoo barbaadutti deebuu dhabuun haga tokko ummata Oromoo aarseeti jira. Gaafiin kunniin ammoo xiyyeeffannaa keessa galee irratti hojjetamee ummata Oromooti yoo deebe ummanni Oromoo waan waggaa 150 dhabe keessa haga wayii tana argadhe jedhee waan lubbuu ilmaan ofii itti dhabe sanillee tanaan argadhe jedhee obsa godhata. Wanti takka yoo uumamtu waan san irraa ka'eetiin ummanni bokoke tokko hin dho'a. Yoo dho'u ammoo waan to'achuu ofii silaa qajeelchuuf waan gaarii hojjechuufis harkaa badata. Kanaaf haalli mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaa tana itti deemaaru yaachisaa fakkaata. Ummata Oromoo gatta'anii waliin mari'achuu, ummata Oromoo qofaa miti biyya san ka qabu. Ummata Itoophiyaa guututu waliin qaba. Ummanni Itoophiyaa kun guutuun fedhiin isaa maali? Maal barbaada? Maal walitti qaba? Maal ammoo adda addaan qaba?
amantii adda addaan qaba. Afaaniin aadaa adda addaan qaba. Biyya ammoo walitti qaba. Biyyi tun biyya taatee jiraachuuf fi wal kabajaan jiraachuu qaba biyya san keessatti. Wal kabajaan kun ammoo fedhiidhaan dhufa malee dirqamaan hin dhufu. Kanaaf ummanni hundi kana beekuu qaba. Mootummaan illee kana beekee waan gaafii ummataa waggaa dheeraaf ture kana irratti hojjetee furmaata ummataaf kennuu danda'utu qaba. Yeroo kana nageenni dhufa. Lubbuun takka illee kana booda baduun qabdu. Lubbuun badde abadan nuun deebitu. Qabeenni bade nuu deebuu danda'a. Lubbuun jijjiirraan qabdu. Lubbuu ilmaan teenna tokko illee dhabuun barbaannu kana booda. Kanaaf qaamni kamiyyuu kan nagaa booressuuf deemu yeroo ammaa tana keessatti sakatta'amee seeraaf dhiyaachuu qaba. Seeratti dhiyeessina jedhaa afaaniin dubbataa dhiyeessuu biraa hafuu uduun taane seeratti dhiyeessanii ummatatti agarsiisuu mul'isuu danda'uu qaba. Yoo kun hin taane seera dhabummaan kun ima hammaata. Wanti amma dhimma amantiitiin wal qabatee naannoo wal qabatee deemaa jiru kun ummanni waggaa haganaa waliin jiraate maali sababiin isaa adda waa'ee amantiitiin wal ajjeesuuf. Ummanni kun waliin jiraataan turre. Dodola keessa waliin jiraataan turre, Nageella keessa waliin jiraataan turre, Adaama keessatti waliin jiraataan turre, Dirreedhawaa keessa waliin jiraataan turre. Maali sababiin adda gara wal ajjeechaatti geessee dhimmi kun dhimma amantii fakkaateef eenyu waan kana keessaa ka bu'aa argatu. Alagaadha diina. Akka biyyiti sun hin tasgabbaa'uun, akka biyyi sun nagaa hin arganne, akka ummanni dimokiraasii dhugaan arganne warra barbaadutu jira jechuudha. Kana ammoo addaan baafatanii beekuuf mootummaa qofa uduun taane ummannis dirqama ofii qabu yoo bayeeti jedhe wal wajjiin ta'anii yoo hojjetan mootummaanis fedhii ummataa jiddu galeessa godhatee yoo deeme rakkoo kana keessaa ba'uun danda'ama. Kanaafuu yeroo aarii yeroo dallansuu wanti hojjetaniif yeroo aariin tarte wanti hojjetan adda adda. Kanaaf obsaan sirritti hubatanii sirritti xiinxallanii deemuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo hammeenni akkanaa dhufu kana keessattuu abbootii gadaa ofii caqasuun, hayyoota amantii ofii caqasuun, jaarsotii biyyaa caqasuun, qeerroo bilchina qaban caqasuun hedduu barbaachisaadha. Yoo san nageenni bu'uu danda'a. Nagaa kana ammoo hunda kennaaf faayidaa qaba. Karaa kanaan yoo deemee rakkoo kana keessaa ba'uun danda'ama jedhee yaada. Isin miseensota waldaa Sikkoo Mandooti. Sikkoo Mandoon akka miseensotaattis akka addunyaattis hojii garaagaraa hojjechaa tureera waggoota darban. Yeroo uummanni keenya beela'ee naannoo Somaaliirraa buqqa'ee naannoo Baalee keessatti Wallaggatti iddoo garaagaraatti gargaarsa garaagaraa biyyatti geessanii biyya kanattis hojii garaagaraa hojjettaniitu. Keessumatti yeroo ministeerri muummeetii fi pirezidaantiin yeroo sanaa dhufanii hojii garaagaraatti hojjetamee jira. Ammas ga'een waldaa kana hojii hawaasa biyya ijaaruu keessatti tokko waan ta'eef ammas uummanni miira keessaa ba'e uummanni biyya keessa jirus ta'e inni biyya alaas miira keessaa ba'e gara akkuma kaasaa turtan gara mariitti deebi'ee Oromiyaa cimtuu Oromiyaa tokkummaan see cime biyya Itoophiyaa tokkummaan see cimetti yoo sabi guddaan kun yoo tokkoome yoo waliin dhaabbate biyyi sunis waliin dhaabbate waan ta'eef ergaa isin qabdan lamaan keessaniin gaafadhaa falmataarraa eegalu. Ani ergaan an jechuu barbaadu uummata kennaan yeroo jajjabbii keessa jirra akka uummataatitti yeroo jabaataa keessa jirra. Lubbuun nama 67 torban tokko keessatti bade jechuun baay'ee nama gaddisiisa. Waan laafaallee miti. Kuni dhugaa waan itti marii nu barbaachisa. Maaltu nurraa hanqate akka uummataatitti. Maaliif lubbuun nama 67 yookiin nama 200 olii kana keessa nambarri kun guddachuu danda'a. Kuni maaliif hagas deema? Maaliif hagas akka uummataatitti maaltu nurraa hanqate hagas deemuu dandeenya? Jenneetiin kuni lesanii guddaa nu ta'uu qaba jedheetiin amanaan. Lesanii nu qabu ta'a jechuun kiyya irraa barannee jeequmsa amma deemaa jiru kana irraa barannee akkamitti ufafoo jijjiiruu dandeenya akka kun uummata keenyatti hin deebine. Tokko karaan goonuun uummanni keenya barbaadu godhamuufii qaba. Ajendaan uummata keenyaa beekame afaan ofiitii fi yookiin eenyummaa ofii of kabachiisee biyya ofii keessatti kabajamee kan nama uummata sablammoota biraa waliin illee wal dandeenyeetiin deemuu danda'uu qabna. Dhaamsi guddaanan uummata keenyaaf erguu barbaadu yookiin filii godhuu barbaadu yeroo jajjabaataa kana keessatti
namni aariidhaan dafnee waa jenna. Obsa nu barbaachisaa jedha. Dhuga obsa akkamitti obsita jedheetiin namni si gaafachuu danda'a. But social media yeroo amma badhatee jiru kana keessatti, yeroo interneetiin badhatee deemu kana keessatti, interneetii irra baanee wal abaaruuf, wal arrabsuuf yookiin wal irratti duuluuni waan salphaa tokko, waan namatti ulfaatu miti. Abbaan fedhallee mana ofii taa'ee godhuu hin danda'a. Baggaruu ummata keessa jiru saniif, ummata rakkoo irra jiru saniif maal goona? Maal godhutti jirra, especially warri nu diaasporaa jirru jennee of gaafachuu danda'u qabna. Karaan furmaata kamtu wayya ummanni keenya deemeetiin qabsoo kana keessatti yookiin waan amma deemaa jiru kana keessatti lubbuun namaa badee guddatutu caala moo wanni kun dhaabatee waliin gatta'amee ummanni keenya mari'atee marii kana of afoo deemsifnee wanni ummata keenya ajandaa keenya godhuu kanatu barbaachisa. Kanaafuu of eeggannoo yaada ofii yaada woo sheerii goonu wal obsuu danda'uu qabna. Because anamma dafee waa jedhuu danda'a aariidhaan. Baggaruu aariin sun consequences biraa qabaachuu danda'a. Kanaafuu obsa nu barbaachisaa jedha. Ummata keenya akka biyya jiru bira dhaabbachuu karaa danda'ame karaa nama ijoollee lubbuurraa badda jedhan karaa qarqaarsa garaagaraa kanaan wal mobilaayizii goonee akka bira dhaabbannu jedha kanuma jedhan. Uummata rakkoo keessa jirutti dabalataan nuyi warri miidiyaa hawaasaatti fayyadamnu wanta uummata keenya ijaaru tokkummaa uummata keenya cimsu rakkoo sana furuu irratti utuu xiyyeeffanne kan jedhu qaba. Gama biraatiin immoo biyya keessatti rakkoo ta'e sanaaf uummanni miiraa keessaa bahee gara waliin mari'achuutti akka deemuuf isin ergaa isin qabdan. Baay'ee gaariidha. Waldaan Sikkoo Mandoo jechuun ummata Oromoo gosaan Arsiiti. Arsii taanee ijaaramne Oromoo guutuu gargaaruun kaayoo kenna. Bakka rakkoon itti dhalatte takkuma isaatu uduun hafin gargaaruun kaayoo ummanni Sikkoo Mandoo ittiin ijaarame. Kaayoo kanas ammoo qabatamatti ragaan agarsiifnee jirra. Gaafa ummata Oromoo naannoo Baalee keessatti rakkoon gala jalqaba irratti ummata kana dhandhee gargaarra. Gaafa ummata Harargee biratti rakkoon dhaqqabe yeroo 3 deebinee gargaarra. Gaafa rakkoon Gujii keessatti gale Gujii keessatti dhandhee gargaarra. Gaafa rakkoon Boorana keessatti gale Boorana dhandhee gargaarra. Gaafa rakkoon Wallagga keessatti gale Wallagga dhandhee gargaarra. Gaafa Shawaa keessatti Ambootti rakkoon gale Amboon dhandhee gargaarra. Waldaan Sikkoo Mandoo Arsii haa ta'u malee waldaa Oromoota hundaati. Ummanni Oromoo naannoo adda addaati bahee biyya Ameerikaa tana biyya Oromaa keessa jiran mirgi nuuf eeggamee aadaa fi afaan keenya nuu kabajamee jiran. Biyya keenya keessatti yoo haalli san fakkaatu uumame ummanni biyya sanii wanti wal dhabuuf tokkollee hin jiru. Ummanni Oromoo waggaa 150 Itoophiyaan turte ta humnaan itti fe'amte. Itoophiyaa haarawa ta hunda keenyaa taatu. Tasabaaf sablammoota 80 achi olii taatu mara isii waliin ijaaranna jennee kaan nageenni nu hundaaf faayidaa qaba. Nageenni boora'u ennuuf bu'aan qabu. Yeroo as teennee dubbannu kana nagaa qofatu waan Oromoon naannoo guutuu jiru waan argateera waan jennu hin qabnu. Waan barbaadu argachuuf ammoo karaa nagaatiin deemaa dhawaataan bira ga'uu dandeenya. Waan barbaadu waan waggaa 150tti dhabne waggaa tokkotti waggaa 2-3tti argachuu hin dandeenyu. Akki itti argannuun ammoo haala hamaa keessa qaxxaamurreerra obsaan, suutaan, wal danda'uun, wal gorsuun deemnee bakka san ga'uu dandeenya. Wanti barbaanne hunda yeroo tokkoon nu guutuu jechuun hin qabnu. Mootummaanis kana beetee dhawaataan gaafii ummataa kana deebisaa yoo deemu furmaanni dhufa. Ajjeechaan furmaataa miti. Jeequmsi furmaataa miti. Gattaa'anii waliin mari'achuun, wal caqasuu. Garaagarummaa yaadaatis yoo jiraate wal danda'u waan irratti walii galan waliin hojjetaa waan irratti waliin galle bulfataa waliin dubbataa yoo deeman furmaanni dhufuu danda'a yoo isaan nageenni dhufuu danda'a. Kanaafuu wanti ummanni biyya sanii guutuu yaaduu qabu waa'ee nagayaati. Nageenni hunda keenyaaf faayidaa qaba waan ta'eef warri biyya ormaa jirru kun namoota biyya san keessatti du'e namoota biyya keessa rasaasaan dhaame asii yeroo hunda mara gargaarra jechoo yaada akkasii hin qabnu. Yaada akkasii hin qabnu. Malli biraa falli biraa waan dhabameef ummatni keenya ka rasaasaan dhaame ka qe'ee ari'ame ka bakka seenuu galuu dhabe wanti gargaaraa turreef rakkoo irraa kaaneef. Kanaafuu
amma mootummaa kennatu jira jennee waan amannuuf namni kenna rasaasaanis dhayamuun qabu namni kennas qees ari'amuun qabu rakkoon yoo jiraate waliin walitti dhiyaatanii waliin mari'achuudha. Rakkoo adda galteef ammoo uummanni Sikkoo Mandoo uummata keenya cinaa dhaabatee akkuma kaleessa ilmaan hiyyeessaa ka adda dhaamanii dhiinni isaanii jigaadhu ka waan yaalamaniin hin qabne gargaaruuf akkuma durii biraa hin dhaabannu waan dandeenye hundaan isin cinaa jirra. Garuu ummanni biyya keessa jiru nagaa san uumuuf nagaa deebisuuf irratti hojjechuu qaba. Gaafa aarii keessaa baatanii adda obsa keessattuu warri biyya tana boru qabatanii deemtaniin qeerroof qarreen biyyaa obsaan yaada bilchaataan rakkoo kana keessaa akka baanu sabaaf sablammoota biyya keenya keessa jiru uduun tuqin hiyyeessa biyya keenya keessa jiru uduun tuqin warra qaama nagaa booressuuf deemu seeraan poolisii Oromiyaatii fi federaalaa fi humna ittisa biyyaa wajjinis ta'a nagaa kanaaf gaardii ta'anii akka hojjetan dhaamsa dabarsuu barbaada. Obbo Nugusee Bokkiitii fi dargaggoo Falmataa Badhaasoo yeroo keessan yeroo rakkisaa kana keessaa yeroo keessan nu kennitanii wanti biyya keessa ta'aa jiru nus nu ilaallata rakkoon biyya keessa jiru nunis nu ilaallatatanii ergaa biyya sana ijaara jettan nu dabarsuudhaaf istiidiyoo keenyatti argamu keessaniif hedduu galatoomaa. Galatoomaa isinis hedduu galatoomaa ulfaadha.